filannoo fakkeessaa fi kijiba. Humni tikaa wayyaanee duula filannoo paartiilee mormitoota gaggeessan irratti qaadhimamtootaa fi dargaggoota deeggaraa ta'an irratti tumaa fi reebicha guddaa irratti geessisuudhaan jeeqaa akka jiran beekameera. Fakkeenyaaf magaalaa Baddallee keessatti itti gaafatamaan liigii dargaggoo paartii koongireesii federaalistii Oromoo ibsa bal'aa osoo dargaggootaa fi dabarsaa oduu jiru humna tikaa agaaziidhaan reebaa guddaa irratti akka geessan beekamee jira. Mootummaan wayyaanee qabeenya paartiilee saamuudhaan akka jiru mormitoonni paartiilee mormitootaa ibsaniiru. Kanaan wal qabatee fakkeenyaan godina Gujii aanaa Sooratti qaadhimamtoota 3 hidhamanii qabeenya isaanii barbadeessuuf saamuurra akka saaman beekameera. Kanaan wal qabatee qaadhimamtoota paartiilee koongireesii federaalistii Oromoo iddoo adda addaatti miidhaa guddaa irratti gahaa akka jiru mootummaan beekameera. Mootummaan wayyaanee dargaggoota maallaqaan baay'ee itti kennaa akka isa filatan gochaa akka jiru kunis beekameera. Kanaan wal qabatee filannoon kun bilisa akka hin taane deddeebisamee himatamaa jira. Mootummaan wayyaanee filannoo yeroo hin gaggeeffamne keessatti filannoon gaggeessamu qophaa'aa jiru namoota tajaajiltootaa fi qophaa'an hi'aa fi rakkoo guddaa irratti geessaa akka jiru beekameera. Kanaan wal qabatee mootummaan kun rakkoo guddaa paartiilee irratti geessaa akka jiru beekameera.